Ashamaa jirra jirtu nageenya isiniif haa baay'atu lafaaf iddoo jirtanitti nabara hundi nagaa simbira akka nagaa ta'u abdiin qabaa. Yuutuubii kana sabiskiraayib taasisuudhaan wantoota nama barsiisan nama bashannansiisan irraa argattu. Hiriyoota keessaniifis sheer naaf taasisaa isiniin jechuun jaalladha. Gaaf tokko yeroo masanaa jechuudha nan deeme waldaa tokko achuma magaalaa Finfinnee keessa maqaa naannoma gara keenya achi waldaa achi dhiyaatudha. Nan deeme waldaa keessa hiriyaa koo wajjin jirra inni gaa fuulduratti siqee taa'e. Ani gayyoota tajaajilan qabaatiin akkas hin taa'u dudduumataa gidduu gaafan taa'u dhufee nan taa'e waldaa sana maqaa kaasuun gaariin ta'u gaafan dhufee taa'u nan taa'e fuudheen jiru yeroo sana ishee jala sararaa yeroo sana fuudheen jiru achiin immoo hin dhufte mucaan takka dhuftee gaafa isheen na bira teessu egaa shittoon ishee looshiniin ishee maaloon ishee kun hundumtuu dhufe gaafa ishee dhuftee na bira teessu egaa funyaan dhiiraa funyaan sareetii jedhu gaafa gaafa godhatu man kana gaafa nas laalu maaloo shini qofa maal shittoo qofa ree televiziiniin inchi 42 banaa ta'as kumbana egaa dargaggeessa fuudheen jirre dargaggeessa hiriyaa hin qabne dargaggeessa yeroo abiddaa keessa jiru qeerransaa fi re'ee wal biratti jechuudha. Achina kamitti kana dhare hoo waldaa keessan beekaa hin kadhataa jiru achiin faarfannaan hin jalqabame achi faarfannicha illee yaadadha gaafas gaafa faarfatamu yigarmaal Yesuus jechuudha yigarmaal Yesuus anadha achi maaliif jennaan banaadha ka duwwaadha ka qeerransa ka re'eedha ka wal bira jiru ka banaadha ka dargaggeessa ka fire stage dhaka achi hooyi germaa achi beyesus mede achi garagale fire stage indanda'u dargaggeessa amma seexanni kanaaf shamarran qullaa baasee dhiiraan godhe achiin keemistiriidhaan kuffisee asira laqataan amsa laqataa barbaada amsa laqataan ammoo laqataa barbaada si kuffisee aangoo argachuu barbaada nama sabiraatiin si kuffisee aangoo argachuudhaaf hojjeta jedhaan dammaqee jedhaan kanaaf faashiniin hundumtuu xaalaanii dhufee dubaayii dhufee intanaadhaa dhufee maaloodhaa dhufee jedhee kumbanaa akka ta'u kan godhuuf kanaafuu shamarran keenya kan gochuu qabdan qaam keessan kan abbaa manaa keessanii qofa kan arguu qabu isa qofa ameen kan eenyu qofa kan abbaa manaa keessanii qofa kanaafuu hamma guyyaan ga'utti shaffan goote kabar goote gaafa guyyaan ga'u jaarsummaa ergatee karaa waldaataan karaa maatiitiin waan hundumtuu xumuramee maatiin isin eebbisee waldaan isin eebbisee jaarsoliin luboonni eebbisanii gaafa manatti galtanii amma garuu guyyaatu dhufe achinoo sarpiraayiz achin waaw haleluuyaa barasaa guutuu haleluuyaa jedhamaaf. Barasaa guutuu haleluuyaa jedha barasaa guutuu waaw atuman jedhu achitti kanaafu jireenya keessanitti waaw jechuudhaaf nama sibiraatiin atis of eeggadhu jedhaan inni dhiiraa atis of eeggadhu jedhaan shamarran atis of eeggadhu jedhaan nama of eeggate waaqayyo nama of eeggate kennaaf mee ameen egaa nama of eeggate kanaafu jireenya keenyaan fakkeenya ta'uu qabna jechuudha kanaafu waaqayyo ulfaatu ani faati manaa koo amma jireenya keenyatti wajjin jalqabne eebisidi jechuudha. Amma rakkinni gaa'ela namoota baay'ee maal beektu inni dursee jalqaba isheen immoo dudduuba ittiin beektu isheen